الشمار كفوني أكم جرت ilmaan Oromoota sabboonaaf sabboontu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya sanaa geessu fayyaa keessanii baga jiraattan baga har'a eeytan baga yoonaan isin ga'e fuulduraafis umrii isin haa dheeressu jireenya bara baraa jireenya gaarii akka isiniif ta'u bakkuma jirtanitti hawwii koon isiniif ibsaa jaansuudhaan dhimma kalee dheengaddaa namoonni baay'een irratti yaada kennaa jiru tokko lafaa fuudhee irratti dubbachuu barbaada. Yeroo baay'ee nama eenyummaa isaatiin waamuun yeroo kanatti qaanii ta'aa dhufee jira. Kuni keessattuu Oromoo biratti jechuudha. Namni Oromoo hedduun isaa dura eenyummaa isaa jibbee yoo ati Oromoo jettuun ani Oromoo miti Habashaadha siin jechaa ture. Arda ammoo habashummaan qaanii taate Oromummaan lalistee saba guddaa saba gammachuu qabu bakka durii isaatti deebi'ee sabboonummaan Oromoo akkasitti lalisuun jaalattanis jibbitanis kuni bu'aa hojii keenyaa waan ta'eef hojii ofiitti immoo abbaan boonuudha qaba. Kanaaf yoo abbaan uf kabaja namni nama kabaja jedhan kuni hojii keenya timilkoofnee jirra. Habashummaan maal akka taate amma tokko ummata hubachiisnee jirra. Achirraa ka'uudhaan gaafa eenyummaa Habashaa hubate namuu saba isaa ka duraan itti qaanfachaa ture sanitti as deebi'uudhaan ani sabni koo ibaluu jedhee dubbachuun danda'ee jira. Kun immoo bu'aa hojii keenyaati. Anaa fi waayillan koo akkasumas qaamman hedduu ijoollee Oromummaa isaanii dagatan kana Oromummaa barsiisuudhaaf tattaaffii godhan itti milkaa'anii jiru. Miliyoonotaan barsiisanii jiru. Ulfaadhaa galatoomaa jedhaan. Kabraa gaddeemtuun naggaadee yookaan immoo daldaltuu jechuudha. Naggaadeen afaan warra keessanii kana bona dhadhaa nagaddii ganna sooqidda nagaddii jedhan. Gaafa nuti Habashaan dura nurratti bantee Habashaa dura dhaabbannee nuti Habashaa miti nuti Habashaan akkasii Oromoon akkasii jennee saba addaan baasnee lakkoofsa seenaa sabaa himnu lakki nuti Habashaadha Oromoon eessa jira Oromoon maaldha jettaniiti dura nurratti geggeessaa turtan warrumti hardhaa kuni jechuudha. Gaafa immoo nuti namni saba isaa addaan baafatee ibaluu Habashaadha ibaluu Oromoodha jedhee addaan baafatee nama Habashaa sanin nuti Habashaadha jennu maaliif nama sanaan Habashaa jettanii namni kun dirqama Oromoodha jechuun qabdanidha jechaa jirtan. Kanaaf faallaa waan ta'eef hojiin keessan yeroo hundayyuu hojii akkasii kanatti sin milkooftanii akkasuma wacaa ooltuu waca keessaniif nifti immoo bakka hin kenninu jechuudha. Kuni kana. Kabraa dhimma waa'ee ustaazota irratti ani barreessee gadi dhiise jarri kun Habashoota malee gootota keenyaa miti. Amma sirra deebi'een jedha Habashoota malee gootota keenyaa miti. Kana yoon jedhu gootota diina Islaamaatii miti hin jenneen. Gootota Islaamaatii miti hin jenneen. Keenyan jedhe. Inumaa'u gootota Oromooyyuu miti hin jenneen. Keenya anaa fi warra na fakkaatan bakka nun bu'aniidha. Wanni beekuu qabdan ammas anaa fi warra na fakkaatan bakka hin bu'aniidha. Achi keessaa kan bakka nu bu'u sabummaadhaanis Ahmediin Jabal nama bakka nu bu'uu danda'u ustaaza keenya ustaaza Oromooti lammii keenya hidhamuu isaatiif baay'een gadda baay'een itti gadda akkasumas Kaamil Shamsuus dabalatee jechuudha. Jarri kun bilisaan mana hidhaa wayyaanee sana keessa akka bahaniif oppiidiyoon hojii hojjechuu qabdi jedheen yaada. Hawaasni Oromoos dhiibbaa irratti godhuu qaba jedhee yaada. Gara kabiraatiin nutiif lammiin keenya hidhamuun nuuf haarayaa miti. Oromoo miliyoona 90,000 oltu mana hidhaa wayyaanee keessa jira. Ifatti kan beekamu jechuudha. Iccitiidhaan immoo manneen hidhaa iccitii keessa kan jiran Oromoota 35,000 hanga 50,000tti tilmaamamantu manneen hidhaa dhoskaa keessa jiru. Walumatti lammiin Oromoo lakkoofsa miliyoona tokkoyyuu gahu mana hidhaa wayyaanee keessa jira jechuudha. Bakka lammiin keenya hammana gahu mana hidhaa keessa jirutti namoota muraasa jara keessa adda baasnee jaraaf qofa hin lallabnu jechuu nuti. Goototonni keenya kan mirga amantaa keenyaatiif hidhamaman kanneen akka
Ahmeddiin Jabal Kaamil Shamsuu gootota Oromoo keessaa tokkodha. Gootota Oromoo keessaa ta'uu isaanii beekna. Nama Oromoodhaaf quuqame. Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiran miliyoonni kuni amantaadhaafis warri hidhaman hedduu jiru jechuudha. Warri namni isaan hin beekne waan amantaa barsiisaniif waan daawaa godhaniif dhoofamanii butamanii mana hidhaa keessatti kan dararaan irra gahaa jiran hedduutu jiru jechuudha. Nuti ustaazota keenya kanas jara keessatti ramannaa jechuudha. Kanaaf ardhas borus nuti lammiin keenya Oromoodha. Saba keenya Oromoof falmanna. Kanarraa kan hafe Habashaan diina keenya. Eenyu haa ta'u eenyu Habashaan seenaadhaanis ammas gochaan Habashaan diina Oromooti. Kana eenyuyyuu beekuu qaba. Irraan isinii deebi'a. Ammas borus hardhas eenyu taanaan eenyu Habashaan diina Oromooti. Lakki Habashaan diina Oromooti miti yoo jenne qawwee nu barbaachisu jechuudha. Wanni nuti falmannuuf hin jiru jechuudha. Diina hin qabnu jechuudha. Diina hin qabnu jechuudha. Kanaaf adabannee nama qeequu dhiisnee gallee biyyatti qonna qotannee kan daldaales daldaalee ofirraa jiraachuu malee nama komachuu hin qabnu jechuudha. Wanni beekuu qabnu ammas ani namoonni baay'een keessan ka waa'ee amantaatiif iyyitan kuni osoo hawaasni akka muslimaatti jechuudha biyya keenya keessatti fakkeenyaaf akka muslimaatti Oromiyaa keessatti hawaasni muslimaa hangam tokko humna qaba jennee yoo laalle humni isaa dadhabaadha. Biyya Itoophiyaa empaayeera Itoophiyaa sana keessa bakki muslimni humna itti qaba baay'ina itti qaba jedhamee beekamu Oromiyaa keessa. Muslimni Oromiyaa keessa jiru muslimni naannoo biraa keessa jiru humni isaanii hagami jennee yoo laalle kan naannoo Amaaraa keessa jiru duwwaadha gadi humni isaanii. Waan biraa dhiisaati sirna bulchiinsa ammaa keessatti bakka bu'aa tokko hin qabu jechuu muslimni naannoo Amaaraa mana maree naannoo Amaaraa keessaa isaa ta'u mana maree ministeerota keessaa isaa ta'u bakka bu'aa nama sila amantaadhaan iyyuu muslima ta'e qondaalaan tokko naannoo Amaaraatiin jiru jechuu. Humna nuti mul'isa humni muslimni naannoo Amaaraa qabu dadhabaa fi ziiroo gadi ta'uu isaati jechuu. Ammas jarri kuni kan itti hirkatanii isaan socho'aa jiran ummata Gimboot 7. Gimboot 7 jechuun warra eenyummaa Oromoo Itoophiyaa irraa barbadeessee eenyummaa Amaaraa deebisee Itoophiyaa irratti ijaaruu fedhu. Humni Gimboot 7 kuni amantoota bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Warra amantaayyuu mancaasuuf deemani. Fakkeenyaaf ammas yoo laalle warra Gimboot 7 isin itti maxxananii warra Dimtsaachinis Samaa wajjin deeman kuni sadarkaa hooggansaarraa hamma miseensa gadiitti namni amantaa bakka bu'uu danda'u hin jiru achi keessa. Qondaala isaanii isa guddaa fi leenjistoonni waraana Gimboot 7 lammii Israa'eel warra Israa'eel lammummaa Israa'eel qaban Yahuudota Amaara kan Israa'eel keessa jiraatan jechuudha. Hooggantoota waraana Israa'eel irra caalaan isaanii amma Eertiraa keessatti waraana Gimboot 7 kan leenjisaa jiran. Humna akkasii sanaaf maallaqa guuraa maqaa amantiitiin hidhachiisaa boru kan fannoo fuudhaatti kan bobaa gattee jedhan. Ustaazota keenya mana hidhaa keessaa Gimboot 7 gannuu dhiisiisa jettanii osoo Gimboot 7 maallaqa walitti qabdanii maallaqa guuraa fi jirtan borummoo rakkoon biraa kan dhalanne. Gimboot 7 duuba eenyutu akka jiru eenyutu Gimboot 7 akka deeggaraa jiru eenyutu Gimboot 7 akka hidhachiisaa jiru Gimboot 7 galiin isaa guddaan isaa akka ta'e Yahudonni warri Amaaraa jechuudha kan biyya Israa'eel keessa jiraatan maal gochaa akka jiran hubachuu isin barbaachisa. Akkasumaan hojjetaan olina uf ijaara namni amantiidhaaf loluu barbaadu dirqama Gimboot 7 wajjin wanni isa geessu hin jiru. Gimboot 7 dhaaba amantiif loluu miti addi bilisummaa Oromoos dhaaba amantiif loluu miti dhaabbileen Oromoo kabiraallee dhaaba amantiif loluu miti dhaaba sabummaaf lolu. Dhaabni amantaaf lolu biyyoota ollaa keenyaa jira. Fakkeenyaaf Al-Shabaab namni amantaa kiyya bilisoomsa jedhu dhaqee Al-Shabaabitti dabalamee Al-Shabaabii wajjin waraana amantaa geggeessuudha. Dhugaan isiniif himaan. Gimboot 7 irratti deemtanii Gimboot 7 qawwee hidhachiistanii boru rakkoon irraa ga'uurra deemaati Al-Shabaab Sumaalee kan amantaadhaaf falmatu wajjin falmadha. Galatooma.